qara boolla bu'ee qabri isa nyaate eessa jira gamma kaadha ol ba'ee iyyuu eessa jira gamma hin du'e ishii isin kun waan waggaa meeqa asirra jira har'a mucaa kanaan rileeshinii umnan ka asirraa utaaltan eessa jirtan qara akki fakkeenya keessanitti bultii na diiguudha isaa yoo bultii fakkeenya bultii ijaarradhe isin bultii na diiguudha isaa karoora keessan never sigaltii annama bultiin koo jecha namaa yookiin na haasaa namaa dhaga'ee diigamuu limiti tokko jedhe namaa dhaga'ee السلام عليكم. وعليكم السلام. واوي سيستم فانيرغدي وانا تمربت فادا فادا جلن جرا توكفاني سورا كيشن بوستاني مالي نترغيتون جدي ورنا ترغين كومنتي بريسينا مالتو نغالچين جدي سورا كيشن مو انا متي جولي سامو مسنا وما تكون دبده امو دبده سنا جلا تاني وا ورابنو ورابسري كتمله اجندا قد اي سران دبنه ammu masana qofan dubbadhe isayyuu namni komentii barreessee na yaadachiise namni moonatti ergee feesbuuk irraa isanii taageratti godhu argaan jira isanatti ergees argaan jira maaltu na galchee maaliin natti ergitanii hin jedhe malee yookaan intalli badduudha intalli gaariidha jedhee hin dubbanne yoo dubbatee ta'etti ragaa fiddaa jechuudha inni lammaffaa laayikii fisatti jettu tu laayikii barbaade guyyaa guutuun irraa dubbatan ture laayikii hin dubbanne guutummaadhumatti ammoo sana qofan dubbadhe ammoo argite isayyuu ijoollee suuraa irratti dhan malee an suuraan agarsiifnes irratti ni isiniin maaliin natti ergitu jedhen gaafadhe komentii jalatti naa barreessinaan kun immoo waan miidiyaa irratti seeruma isaati nama komentii barreesse maaltu na galchi jettee deebisuu dandeessa siigalee inni namnis immoo natti erge maaltu na galchinaan natti ergitu jedheera kana kanatti hubadhe inni lammaffaa waa'ee dhimma jawaar kaaftani in arrabsine yaada mataa kiyyaan garuma fuulduraatti nan barreessa yaada mataa kiyyaa waan arrabsu waan nyungun namni abbaan fedhe laakii barbaachaaf haa jedhu abbaan fedhe gandummaaf haa jedhu abbaan fedhe jibbiinsaaf haa jedhu yaada mataa kiyyaa ifaa bilisaa hin ibsadhaatti nama nan akka kiyyatti mana namaatti raqiin barreessu waan ta'eef siigalee inni fooloo barbaachaaf jettu fooloowanii namni miidiyaa kanarraa dandeettii isaatiin fooloo argate ana qofadha abbaa fedhe fiduu dandeessa kun ragaadhuma waan lafa jiruudha dandeettii isaatti cichoomee utuu ganda namaan arrabsin osoo nama dhuunfaa tokko arrabsin nama wal bira qabee mariisisaas kan as ga'e ana qofadha siigalee hangara fuulduraatti illee ajandaa si godhachuuf yookaan dhimma kee dubbachuu fi fedhii hin qabu yoo kana dhaasuun dogoggora ta'e dhiifamayyuu si gaafadhamuma sanayyuu jechuudha hin dubbadhu siigalee ammuma sanayyuu dubbachuu kootiif deebise waan ta'eef an jibbiinsa wayii sirraan qabu qorataa isin immoo hiriyaa kiyyaa waan hin jibbus waan hin jaalladhu sun waan miidiyaatiin addadha inni waraabame immoo ijoolleen waa biraan dubbataa ture komentii argeen kanatu jira maanatti ergituu keessaanii nama meeqannatti ergee maamna irra taagii gootu maaltu na galchee in arrabsinaa jedheen dubbadhe iddee sana waraabne malee maaf arrabsitu jedheeni dubbadhe namoonni tarii uumati jette kana si haaruu danda'an haadha faatee kaafte dubbiyaa natti hin tollee jechuudha siigalee dogoggortanii jirtan wallahi billahi sirraa isin dubbanne ammuma sana qofa ammuma sana saatii dheeraa isin dubbanne ammuma sana qofa akkuma jarritti na waraaban hin beeku sila kaameraan banaa jira ta'etti hin beeku akkas waa isa kan jawaar jettu immoo isa kan jawaar immoo yaada mataa keetiin ibsatin jechuun gabroomii jechuudha yaada mataa kiyyaa fuuldurumatti ammayyuu asii ba'ee nama waa maxxasuu deemaa jirudha barreessa jechuudha kun yaada dhuunfaati waan arrabsinii malee yaani dhuunfaa kootii waan gadi buusuu hin qabu waan dabaluu hin qabu ohuma fayyaada dhuunfaa kiyyaa dubbadha malee waan jijjiiruu hin qabu ta'uu danda'a tarii naman itti kaansarii ta'utti yoo jiraate ajaa'ibbee kaansariin itti ta'a ajaa'ibbee oommoo bu'aan buusuu jedhee namni irraa dubbachuu dhiisee callisuudha malee ajandaa godhachuu hin qabu barreeffama sarara lamaa sawwaree fuudhee hin qabu. Tokkummaa. Akkasitti godhe. Tokkoffaarratti waa'ee kiyyarraa dubbadha. Waa'ee namaarraa dubbachuuf dursee waa'ee kiyyarraa dubbadha. Dhugaa dubbachuu fi miidiyaa irratti hammuma dheengadda wala gaararraa akka akkuma obboleessa kootti wallaallaa akkuma obboleessa kiyyaatti kabaja akka obboleetti na kabaja. Nu caalaalee namni amma warri koomentii as jalaa iyya malee namni haga nu ce'u asirra waliin dhiyaatu hin jiru. Waliin haasofnee wal agarree jirra waan ta'eef warri koomentii warra koomentiiti. Tokkoffaa ani viidiyoo sagalee waraabame sheerna irratti ta'e. Ani nagarree baay'ee mana walillee hojii irra oolu. Osoo suuraa keellee duuba keetti haasoftee raattee
وان فيت اللي قدرت أوان تلاقين قبل بكي دقيه maal haa ta'uuf suuricha natti ergitanii mucattii yoo taate mucaa waliin firaankii isin goote yooma sanuu ta'e maaltu isin ga'ee achirraa erga bakka sagaleen kun citee na bira dhufe tokkummaan ajandaa na godhatee jira. Ha ajandaa na godhatee waa'ee kiyyarra haasa'u qorataa hiriyaa isaati. Yooma anaafuu nan kabajine qorataaf na kabajuu qaba mucaan kun maaf akkas jedhee garaa keessa Simbelit macam sisi gafa juga. Wallahi anu gua masih kakak isanam ni ati komenti wana ginal. Wallahi wabillahi rabbingi ya tokki cina harga. Da ammu masana akka jari anu waraba meran zene bar. Komenti tokko argeen dubbadhe siyyuu dubbachuu karoora hin qabun ture. Komenti tokko argeen afaan maana bar. Bakkalle jedhellee yaadeen asla. Yeroon akka firaankii jedhu sana diqqaa afaan irraa waan bahee jennaanan dafee jijjiire siigalee dafeen haasaa waleenyuu godhe jechuudha. Siigalee hin dubbanne achumaan dhiiseen. Malee in arrabsinaa iyyuu jedheen hime waraabne garuu ijoolleen qixa sana maaf arrabsitu maaf arsii akkas jettanii arrabsitu arrabuma har'a arrabsitan kanaan bor faarsitu jedheen itti isuma har'a arrabse kana bor deebi'ee faarsaa walumaa galatti siiruma sana waan dubbadheen simu hachiiseera ta'an arrabuudha hin dubbadhu. Yoo nama fakkistee biti bar dhagee akka baay'ee namni asirraa narraa haasa'aa jiru miidiyaa guutuudha. Haga yuutuubii deemee jira haga feesbuukii miidiyaan takkaafeen jiru waa'een kee kaasamaa jira. Namoota kana nama tokkocha deebiin tuffadheetiin jal'ise. Simaaf maqaa kan kedhee dubbadhe nama hedatanii fi nama jaalatan irraa kan waawee dubbatan baay'ee nama hedatu nama kabaju. Namootuma miidiyaa irra labsaaru keessaa nam lama qofa gaafii kana gaafadhe. Tokkoffaa kun of eemasoonni jiran namni tokkochi waa'ee kiyyarraa ol ba'ee hasla anaanuu ol baatee hin dubbatin naan jedhan malee narraa dubbatee hin jiru. Hin dubbatanillee ila dhibbatti ila wutu isin asirra lafa dhiittanii isin akka kiyya keessan jara bira na fiddanii maqaa na balleessuu fi feemasummaan Oromoo tokkochi ol ba'ee narraa dubbatu hin jiru hin beeka dhibbatti jara amana waan ta'eef. Asliin sirraa deebisa silaa. Lammaffaa tokkummaa maaliif jedhee tokkummaa hin edadha akka inni ol baaseellee odoo wanti fedhee jiraateeti hin dubbanne nan beeka garuu jechuma sanuu maaf dubbatee keessammaa dhufee nan gorfatu na beeka jedheetiin dubbadha. Lammaffaa hindii ammoo hamdii hamcatti takkatu ture isiilee koomentii feesbuukiitiin barreesseef daftee kaaste koomentii san dhayixee waa wayii jettee kaateef daftee kaaste mucattiin kun. Namni haga nama hedatu waa jedha malee kaawwan akkuma huuraatti bira darbita waa jedhu tokko jedhe. Ambari la walumaa galatti akkana goon. Ani san dubbadhe sana lamu wallahi woma keessan dubbachuu miti biran bawan akka utumatiin maaluu gootan hinan dhibu ana seegalee. Waan dubbadhu hedduu yoo qabu. Dhagaye tokkummaa na xumursiisi kaa dubbicha bar haasoyitee xumurtee si dhageeffadheen xumurii si deebisaa jira. Guys hamma namaaf 400 wayitu jira. Namni kuma 400 jala jiraatanii Oromoon guutuun nagaa. Isinii galtii nu ijoollee kana waliin mucaa kanaan hariiroo dhugaatii walitti adeemaa jiran waan feene walii haa taanu homaa isin galchu kun jireenya dhuunfaati. Baay'ee namni tokko qanii wal jaallatu jireenya dhugaa yookaan jaalala dhugaa keessatti qanii walitti dhiyaatu waan takka wal hin dhoksu. Si galtiimi waan jiru hunda waan dabre hunda walitti meetiin ka walitti dhufu. Isin lafa duwwatti lafatti hin gubatinaa. Takka jedhe lammaffaa haga ani kun miidhuma kanarra ture dheengadda anii fi qorataa waliin haasa'u arginaan ilmoon jettan dhalate moo achi dura eega jiraate maa baastanii asirratti hin eeyyine sababni isin baastanii maali? Okay ilmoon abbaa qaba moo abbaan ala dhalatee jira abbichi maaf ol bahee hin dubbatu hin du'eera qara ishii eessa jira dura kana dura har'a ol bahee dubbatu kana dura eessa jira? Boolatu se nyaate dhimma namaa keessa hin galina. Ani kanaa miti kanaa olii waa softaan hagatti tanatti xuriin keessa kana ana wallahi isin biratti xurii keessa kanaattu ana biratti gatii qabu. An isii fi bakka hagatti tanaa hin qabu. Maaf tuffatamtoota kaaseen.